shuletio, chomate torrentio, tasimbio. Chatio nagai, ishu tarari, wasiti, madage. Sibne, chaltun gara isi kutate jirti. Dhuga kutannoon isi murannoon isi akka dheerate. Hidduuta kanatti turte baay'ee na gammachiifte. Haa ta'u namni illi kin waa godhuun garuu miidhaa odoo qabus wanna tokko jira as keessatti jechuudha. Garuu hedduu garaa kutatee jirti. Rabbiin si haa milkeessu. Abbaa manaa kee isa amma firoo rabbiin galmaan si haa ga'u. Isa sirratti deemu ta'ee otoo hin taane isa jaalala si beeku. Isa jirii arri akkuma jettan arri adii wajjitti baaftan rabbi si haa taasisu. Murannoo kutannoon kaate garuu as keessatti wanni beekuu qabdan tokko. Jaalalli illikii jaalalli morkaa qilee akka nama qabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii. Caaltuun kutannoo murannoo kaatee jirti. Kutattuudha bakka jecha jedhe keessan deebi'u waan jedhe keessan deebi'u waan kutadhee jira ani muradhee jira ani bakka abbaan manaa kiyya kan jaaladhu kan kabaju firoodha jettee jirti jechuudha. As keessatti immoo maal jetteere waanyitanitti akkas taatanitti akkana taatanitti jechaa turte jechuudha. Warruma waanyitu akkana ta'a warruma hinaafetu akkana ta'a warruma jireenya kiyyaaf isaan barbaannetu muktaar jechaa oolaa jetta. Dubbiin eenyu tuqa isin tuqa warra nu tuqa jechuudha. Walumaa galatti nuti hordoftoota isii tuqa jechuudha. Isiin amma kutattee jirti. Kutattee gara isii shab gootee jirti. Murteeffattee kallattii takkarra dhaabataa jirti. Milkii barbaanna gara hundattuu bitattis mirgattis kenna maalinni hojii milkii. Ka deeme ka dura deeme ofii didee hireen deemte. Ka dhufe riskii nufte. Firootu riskii qaba. Firootu idilii qaba. Garuu ani akka kiyyaatti jechuudha wanti illikii kun badaadha. Badaa qima rabbiin qabne. Kan milkaayetu jira yoo hin gafin yoo maal hin jedhin yoo baqa si milkaa wallahi billahi si milkaa. Caaltu nama gafee miti itti gafanii irratti deemanii otoo isiin baqa akkuma dura jette hedduu takka garaa nama nyaatti. Waan tokko gaftee irratti otoo fakkeenyaaf isii muktaaritti gaftee muktaar isii gatee badee jechuun ani isii muktaariin gattee baddee nama biraa irratti jaalattee dhuga. Garuu immoo wallahi isin barumsa ta'a. Bakka garaa keessanii dhadhaa jechuudha. Shab godhaa garaa keessa akka caaltuu kanatti gobzii ta'a. Caaltuu jechuun wallahi hedduu takka natti turte baay'ee natti turte. Ni gammachiifte bakka. Itaa dubartiin hin jirti. Dubartiin gaaruun hin jirti. Dubartiin jabduun hin jirti. Dubartiin bifa laalle hin jirti. Caaltuu waan ofii bareedduu taateef dhiira bareedaan barbaaddu isin haa galu. Dhuguma dhalaan bareedni takka dhiira bareedaan barbaaddu. Like amma inni firoon isiif hin ta'a. Maaliif dhiira tasgabbaadha. Dhiirri furdaan kun jechuun tasgabbaadha. Olii gadiin qabu ciqiin qabu niitii bareedu argatee hojii irratti kufee jira. Irratti du'e malee ama firoon jechuun caaltuu irratti du'ee jiraata. Irratti du'e lubbuu isaa baasee. Muktaar immoo tuyyuu balleessan inni qabu yeroo duraatuyyuu isii dhiisee duniyaa maratte. Dhiirri akkana bar hin xaamtu. Wallahi hin xaamtu. Dhiirri akkana jechuudha. Dhiirri duniyaa marattu. Dubartii dhiiftee hin xaamtu. Amma mee waa tokko waan isarraa hubata Muktaar irraa waan hubatu yoo jiraate duniyaa bichaa jaalata. Inni gizee duraa sanuu isii soquun barbaade horii barbaada. Har'allee horii barbaada. Subhanallah. Horii fureen itti yoo dhufte xara hedduu caaltu dhamamee horii santu caala. Isiin immoo mucaa bareedaa bifa laalina mucaa amala qabu mucaa des nama jedhu haasa mi'aazoma keessa tula tasgabbaa des nama jedha. Ani gamaa kooti si gammadeera baga milkooftanii isin lachuu isiniin jedheera naaf dhagayaa waan tokko firaa. Sirba kanan sirbinaan jedhaniyyuu hedduu akkasii gammade caaltuu habiibti baga gammade koongiresiin jedhee jira. Sargii keellee ni dhufna adaamaa keessa taanan ni dhufna adaamaan ala taanan ni hafna akkasii kaa dubbii. Wallaahi ani baay'ee gammade akka kootitti. Isin hoo gammadanii maal jettaniin caaltuudhaan koomantiidhanii dura muktaarisii wayya si jamar dhalaadhaaf jechuudha waan tokko isinitti hima. Dhalaa jechuun
dhalaan dhiira ofii jaallatte maa fokkataame maa carqi kiyya kana hin taane abaa kiyya kana hin taane gurraachate bukkate jaalate taanan jechuudha wallaahi billah jaalate taanan eenyumtu duuba kanan deebisu eenyumtu ishin jaalate taanan eenyumtu deebisu isin jedha isa malee kabira hin jiru qaliina fuudhe aayalleen abballeen qalin isa taanan jechuudha isin galee animmoo hedduu irraa gammadhe caaltuu sirriitti bakka na ajaa'ibdi haasawni isin kalee haasawtu mootu confidence jette haasawti ilma jette haasawti maal jette haasawti jette bara isin hin naaftaniyyuu jette isin hin naaftaniyyuu hibwaanyitaniyyuu malaa isa barbaaddaniyyuu firuma kiyya barbaaddaniyyuu jette akkas qottee caaltuun maal fayyaaliti matuun jechuudha balaan buute ka yaa'ii balaan buute nammaa mitiidha inumaayyuu amma achi nafuutan kikiu warri qoomantii kikiu warri qoomantii warri muktaar jedhan kikiu jedhan ka yaa ilaahi kiyyaa gini wannin tokko kanaaf jechuun wanni isinin jedhe dhalaan nama tokko jaalate taanaan illi koofte taanaan otoo nama san jaalattu nama sun gatee deeme taanaan duuba deebitee nama san hin jaalattu kinu argita nama kunu caaltumarraa barumsa sanaa ta'u dhiira isinitti boona qelegaa ufulle boolla qota awwaala caaltu nama muktaarina kan goote boolla qotteetti awwaaltee xumurte otoo jiru otoo inni intala san duuka fiigu kekkef naantu jirare intalar akkana jirtu tana gadhiise warqii tana gadhiise bari jammar bifaa miti ani waan hundarra dhalas ta'e dhiiras ta'e kan jaalladhu isinitti immoo dhiiras ta'e dubartiis ta'e jechuudha namni sun nama akkamiiti jechuudha amma isii muktaarin bareedumsa muktaartu caalaa miti garuu namummaa fi isii jiraachisu isii kunuunsu ta'e nu caala firoo isii caala kan argitee duuka maraachaa jirti bara gurbattiin diyaasboora dhallees filus dhiira yookiin dirhama qabaa yookiin doolaara qabaa yookiin yeroo qabaa yookiin paawundii qabaa maraachaa jira ammallee paawundiin illee bakka wantootuma ta'e qabaa yookiin dirhama yookiin immoo tuyyuu riyaala suudii yookiin immoo diinaara kuweet yookiin diinaara bahareen bakka isii akka killeetti isii kunuunsee jiraachisa bar jedhee gurbichi jedhee jira ani dhageechuma isaayyuu maaliif isaayyuu nan barbaachu waa'ee keetiillee akka maqaa dha'uun barbaadu caaltu habiibti Gini warri ani akkanatti fakkaatuuti mucaan kun kiristaanallee natti fakkaanne garuu amma immoo gizeenaa namoonni warri asii achii kuni mi'a mucaa gurbaa roozaa jaalladhisan jedhu salaala inni illee akka kiristaana haasasan isaa keessatti. Obboloota kiyya qashti baay'ee jira ni ingalateeffannaa haga dhiises baay'ee muktaar ka dhufe immoo welcome caaltu firoo caaltu aayee caaltiyo aayaa sinamaayaa maakalaaya caaltu diriinti nasiriitti qallati mirti bona ooltu seeruman ooltu caaltu aayaa caaltiyo aayaa sinamaayaa si firoma siifwaayaa taa'iyaa gaayam yeroo eeyalee hiriishu aalee warruun dhoofneen gaafsan akkana jennaaf jaalta warruun dhoofneen dhayi maqaalee tiririn wallaahi hojii kiyya kana jechuudha hojii kiyya kanarra faataa itti jedhaa kolbaa obboleetti eenyuyyuu boontu bona ooltu seeruman ooltu ijoollee ani nan sirba yeroo hundumaa jechuun gizee tokko argitanime gizee viidiyoo ajaa'ibatu narkaa bade malee jechuudha viidiyoo wayii sirbee fi caaltuudhaan sirbee fi dhugaa rabbi viidiyoon sun gizee upload godhee jedhee gadi dhiisa jedhu viidiyoon qilleensuma kana irratti harkifamee sa'a 9 maalnatti fudhatee akkatti viidiyoo sirbaan caaltu sirbe dhuguma isin jedha wannoon isaa hin jiraayu maqaan isaa indiroon haqna fakkaata ka gubbarraa sanuu jedhee akkaasaa san booddee jechuudha
viidiyichi maadhim alla gameetu jechuudha. Sa'a 20 sa'a 19 jedhee sa'a 19 fi miniitii 10 kaffayitu dhaabbatee ergasi viidiyoo sana hin kaase dhugaan isin jedha. Kanaaf hedduu sii gamanii jira. Koongiraa jennaa obboleettii teenna atis muktaaris nu galchuu bitattis mirgattis gammachuu qofa bakka nuti bakka pum gochuu